Hello. Akkam nagaa olte jaaladdunya. Hayyee akkam nagaa jirta jaala keenya jaala waaqoo akkami nagaadha. Naguma akkami. Nagaa galata waaqaa baga jiraattan. Ayyee fayyaa ta'e har'a sagaleen bilisummaa Oromoo sabaa'oonni sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sabeeffachuun keessummaa godhatee sideeffatee jira. Kana wal qabatee mi'achirraa kana sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa torbee dhufu kana keessa akka kabajamudha waggaa 20ffaa isaa. Kanaan wal qabatee mee akkamitti yaadatta achirraa kana jaaladdunya? Ayyee akkuma beekamu sadaasni sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa guyyaa yaadatamaa yoomuu guyyaa kabaja guddaa ilmaan Oromoo biratti qabudha. Guyyaan kun guyyaa itti ilmaan Oromoon qaaliin barattoonni sabboontonni Oromoodhaa haqaa fi mirga Oromoodhaaf falmaa geggeessanii dhiiga isaaniitti dhangalaasanidha. Kanaaf guyyaan kunis kanumarraa ka'uudhaan bu'uura godhachuudhaan kabajamuu eegalee guyyaan sadaasni sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa jedhamuudhaan waggaadhaan kabajamuudhaan bara kana waggaa 20ffaa isaa kabajuudhaaf deemna. Bara 2005 eegalee jechuudha. Amma bara kana jala bultiisaa yeroo itti haasaa goonu kanatti waggaa 20ffaa isaa yeroo itti kabajnuudha jechuudha. Tole itti deemna. Fayyaa ta'e akkuma beekamu sadaasni sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ji'a sadaasaa bara 2005 adda bilisummaa Oromoo kan labse. Inni sunis roorroo uummata Oromoo irratti bubbulee rakkoon sirna impaayera Itoophiyaa EPRDF TPLF OPDO jedhamu san kan waggoota 27 aangoo polotikaa dhuunfatee biyya unkuraa ture sun yeroo san haalli jiruuf jireenya ummatichaa baay'ee hammaatuun goolamni siyaasaa babal'achuuf namni bahee galuu dadhabuun mirgi abbaa biyyummaa ummatichaa kabajamuu dhabuun namni akka meeshaatti ilaalamee miidhaan hamaan fi ulfaataan irra ga'uurraa kan ka'e dhaabni yeroo san uummanni akka dinne didaadhaan gamtaadhaan bahee falmatuu fi fincila san kan labse. Mee ati akka addunyaa keessootti isa dhaqqabdeertamoo achi asii kanatti qooda keessaa fudhatte sadaasni sagal wareegama hedduu akka baaseedha kan seenaadhaan beeknu. Wareegamni sun qabsoo bilisummaa Oromootii fi firiin inni kaa'e maaltu jira? Hayyee ulfaadhu jaala koo akkumaatu naa kaase ani qaama qabsoo qeerroo bilisummaa Oromooti. Fincila diddaa gabrummaa jaallanna dura jirantu kaase. Fincilli diddaa gabrummaa kun akkuma beekamu kumoota 2001, 2003 hanga 2005 bifa garaagaraatiin ka'aa turedha jechuudha. 1996 faa yeroo itti magaalaa Finfinnee gara magaalaa guddoo Oromiyaa gara Adaamaatti jijjiiranii turetti fincila guddaa kaasanii turanii barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa akkasumas 2004 jechuudha akka lakkoofsa bashaatti 1996 jechuun okay. Sirriidha. Kana sochiiwwan kun wal qabatanii yeroo garaagaraatitti qaala'insa xaa'oo gadi bu'uu midhaanii kan kana mormaa ture jechuudha dargaggoonni sabboontonni Oromoodha. Kana bu'uura godhachuudhaan addi bilisummaa Oromoo bara 2005 akka waliigalaatitti waamicha godhee jechuudha seenan kan kaa'u
addi bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaaf barattootaaf sabboontota Oromoo ilmaan Oromoo qonnaan bultoota daldaltoota walum hojjettoota mootummaa qaama hundaaf waamicha godhee waamicha kana guutuun Oromiyaa ilmaan Oromoo bakkaayyuu kan keessaa kan alaa haala wal fakkaataadhaan eegalamee gaafa sadaasa sagalii bara 2005 guyyaa itti sabboontonni Oromoodhaa jaagamaa badhaanee fa'aa itti wareegaman akkasuma isa kaasuu kan dhaqan immoo badhaasaa kabbadaa badhaasaa faana irratti kufan sababa guddaa dhiigni bakka baay'eetti dhangala'uu irraa kaka'e guyyaan sadaan sagal bara baraan guyyaa fincila diddaa gabrummaa jedhamee haalli itti kabajamu kan bu'uura godhatee kana jechuudha. Kanaaf ani sadaasa sagal kabajuuttiin dhufe qaama waasan irraa qooda fudhatanii sochii kana keessa turan osoo hin taane egaa san booda sochiin kun wal qabatee dhufeera qeerroo bilisummaa Oromootitu dhalatee ani qaama qeerroo bilisummaa Oromoo kanan ture eegan gara qeerroo bilisummaa Oromootti dhufe immoo sadaasa sagal kabajuudhaan hojii isaan galassan itti fufsiisnee hojjechuudhaan akka nama tokkootitti asiin ga'eeraa jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba. Ulfaadhu qabxii ati kaaste keessa dhugaadha. Osoo addi bilisummaa Oromoo ifatti sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kana labsin ture nan yaadadha 2002 2003 aga 2004 naannoon itti dhaladhee guddadhetti yeroo bosonni Baalee gubatu sochii ulfaatatu ture yeroo barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa dhufanii bosona dhaamsan inni sun laboomni yeroo sanii fincilli yeroo sanii guutummaa golee Oromiyaa keessatti sochii ulfaataa tokko kaase inni sun akka gucaa addaa wayititti natti mul'ata. Sambooda akkuma ati jette warraaqsan guutummaa golee Oromiyaa akka walga'ee bifa qindaayaan sochiin uummataa mass revolution hawaasa guutuu isaa hirmaachisee sirna san irratti finciluu fi addi bilisummaa Oromoo ifatti sadaasa sagal labse akkuma tunaan jette ani isarraa dhufee akkuma miseensa qeerroo tokkotti qooda fudhadhe malee sanada durummaan geggeessaan turreedha kanatti jette sanitti aansee ammoo beekamaadha sochiin sun kontiinitii qaba walitti fufiinsaani. Sambooda jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo 2011 eebla 15 jechuudha. Agoobara adda bilisummaa Oromoo jalatti hooggana mataa isaa filatee bifa qindoomina qabuun sochii guutummaa golee Oromiyaa cufa keessatti babal'isuudhaaf yeroo itti sochiin ho'aan tokko turedha. Sochii qeerroo bilisummaa Oromoo san keessatti waan adda ta'e isa gucaa fincila diddaa gabrummaa fide san waan adda ta'e kan firii qabsoo bilisummaa Oromoo fi fide maal nu yaadachiifta? Hayyee jaalwaaqoo akkumaatu jette bu'urri qaanqeen qabsoo Oromoo qeerroon bilisummaa Oromootis akka dhalatu godhe fincila diddaa gabrummaa kana fincilli diddaa gabrummaa waamichi addi bilisummaa Oromoo roorroo fi gidiraa hamaa uummanni Oromoo bakkaayyuu keessummeessu bifa garaagaraatiin saamicha ajjeechaa qaala'insa jireenya garaagaraa irratti fe'uudhaan uummanni kun akka mataa gadi ol hin qabanne gochuudhaan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa keessatti akkuma barataa kamiyyuu barnoota isaanii haala nagaa ta'een akka hordofuu hin dandeenye uummata isaa irratti shira garaagaraa waan uumeef ilmaan Oromoodhaa bakkaayyuu keessattuu barattoonni yuunivarsiitii kolleejjiiwwan garaagaraa barattoonni elementariiwwan keessa jiranillee yeroo sanitti akkuma nama baratetu waastaa falmata jedhee Jeneraal Taaddasaa Birruu ilmaan Oromoo barachuu qaba jedhan warri hubatan kun warri roorroon uummata isaanirra jiran kun uummata keenyaaf hin malu uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna uummata keenya bira dhaabbachuu qabna uummata keenya birmachuu qabna jechuudhaan fincilli diddaa gabrummaa kun oggaayyuu akka qaanqee ta'ee ilmaan Oromoo bakkaayyuu kaasu kan godhe ta'ee bu'uura kanumaan qeerroon bilisummaa Oromootis akkumaatu naakaas eebla 15 bara 2011 jaarmiyaa mataasaa danda'ee gaaddisa yookiin goblaa adda bilisummaa Oromoo jalatti hundaa'ee qeerroon bilisummaa Oromoodhaa akkuma beekamu warraaqsa karaa nagaa uummata isaa keessa taa'uudhaan bakka jirutti daba uummata isaati irratti hojjetu qaama falmuudhaa qaama fundura dhaabbatuudha qabsoon inni godhu qabsoo karaa nagaatii hidhannoon qabu dhagaa tokkoon darbatu gaaffii mirgaa gaafata jechuudha
Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaa hundaa'e qabee qajeelfama addi bilisummaa Oromoo dhaabni isaa kennuuf hordofuudhaan waan hojjetus dhaaba isaa wajjiniin quba wal qabsiisuudhaan waan hojjetu dhaabaaf gabaasaa waan isarraa eeggamu garuu qabsoo karaa nagaa uummata isaa keessa taa'uudhaan rakkoof gidiraa uummata isaa irra gahu falmuudhaaf akkuma hundaa'etti bifuma kanaan jechuudha hojii garaagaraa yeroo garaagaraatitti hojjetaa ture saamicha lafaa daangaa darbiinsa lafa Oromiyaa yeroo garaagaraatitti godhamu gibira humnaa olii uummata isaatirratti fe'amu fuuldura dhaabbachuudhaan uummata yaadachiisuudhaan dammaqsuudhaan akkuma hojjetamaa ture caalatti 2006 akka lakkoofsa warra Habashaa kanatti yookiin 2014 fincila diddaa maastar pilaaniti jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo ifatti kan hojii manaasaa guddaa hojjete shira maastar pilaanii lafa Oromoo qirmachuudhaaf qindaa'e. San fuuldura dhaabbachuudha yuunivarsiitii guutuun yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa jedhamtu impaayera Itoophiyaa jedhamtu tana akkasuma elementariiwwan haayiskuuliiwwan biyya kanaa hunda dabalatee bifa qindaa'een qeerroon waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo godheen diddaa maastar pilaanii isa fuuldura dhaabbatee ani kana keessatti adda durummaadhaan nama qaama fudhateedha. Waamicha san dhaga'uu qofa osoo hin ta'in waamicha san nama godheedha. Har'a afaan guutee dubbachuun danda'a dhugaa jiruudha. Kanumaan wal qabatee yeroo sanitti eebla 22 bara 2006 akka lakkoofsa warra Habashaa kanatti yookiin 2014 kan waan san taasisne marroo garaagaraatiif ta'ee jechuudha walitti fufiinsan si'a tokko jalqabee dhaamee ammas irra deebinee goonee fincila ho'aa fincila bu'aa qabeessa diinas naasise kan abdii kutachiise shira isaan lafa Oromiyaa daangaa darbuudhaan magaalaa Finfinnee hanga godinota addaa jedhamti yeroo sanitti amma shaggarsiiti kan isaan jedhan kan guutummaatti of jala galchuudha kan yaadassan dhiiga fi lafee uummanni Oromoo dhangalaasanii caccabsaniin shirri sun yeroo saniif dhaabbatee ture. Kanaa wal qabatee ilmaan Oromoo kan lubbuudhaan darban danuudha. Sababuma kanaan yoo yaadatta ta'e Amboo namoota lubbuu nama 75 oltu du'e yuunivarsiitii garaagaraa keessatti lubbuun barattoota danuutu darbee kan jumlaadhaan hidhame hangana jedhameen beekamu warra qaama san keessaan nama tokko ka warra hidhaadhaaf saaxilamanii. Tolee fayyaa ta'e bakkuma kanatti waa naa kaasta qabxii gaariidha gaaffii ansi gaafachuu barbaade irra naa dhufte. Warri hadda aangoo polotikaa dhuunfatee biyya kana geggeessaa jirru ofiin jedhu kun bu'aa fincila xumura gabrummaati. Maafi qaama waggaa 27 fi biyya kana akka hin taane onkuree bulchaa ture san bakka kaa'amee jijjiiramatu dhufe jennee osoo eegaa jirru micciirama ta'e bifa gara biraatiin aangoo polotikaa dhuunfatee hardhaan kana biyyi maal keessa akka jirtu uummanni maal keessa akka jiru waan ijaa gurraa qabnu waliin argaa dhagahaa jirrudha. Fincilli xumura gabrummaa ammoo bu'aa fincila diddaa gabrummaati. Fincilli diddaa gabrummaa ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo bifa garaagaraatiin keessatti hirmaate. Qeerroon ammoo agoobara adda bilisummaa Oromoo jalattiidha kan inni ijaarame. Taate sochii san keessatti wareegama qaamaa qalbii haga lubbuu hedduutti itti bahe warri gaafsanii sochii san kaasee dinne didaadhaan falmaa hadhaa falmatee wareegama lubbuu itti kaffalee kan qaamni ciccite kan akka hin taanetti achi buuteen isaa dhabamee du'aaf jira isaa yoo hin beekne hedduutu jira. Kan sanirra hafee hidhamee hidhaayyuu baay'ee dandamatee har'ayyuu jireenyaaf du'a jidduu jiru jiraatee akka nama tokkootti jiraachuu hin dandeenye du'ee lubbuun hin dhabamne garuu wareegama nama saniitiin qaamni hadhaa aangoo polotikaa dhuunfatee socho'aa jiru kun wareegama qaama sanii irra akka jirudha kun eenyuuf ifaadha. Mee nu yaadachiisuu dandeessaa maaliifi guyyaan kun guyyaa yaadannoodha guyyaa yaadannoo keessatti namoota waan san irratti qaama qalbiin wareegama kaffalan warra lubbuudhaan kufanii wareegama kaffalanii hardhaan kana guca warra hardhaa kana ta'anii nu yaadachiisuu dandeessaa akkuma fakkeenyaatti keessa. Hayyee galatoomi jaallatiyyaa akkumaatu jette qaamni har'a biyyan bulchaa abbaa aangooti ofiin jedhu kuni dhiiga fi lafee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kana eenyumtuu nu beeka addunyaan kun guutuun ragaa ba'aa fi warri gaafsan afaan qawwee
kallachaan lubbuu ilmaan Oromooti irratti adda ilmaan Oromooti irratti aggaaman baay'ee isaanii aangoo harkaa qaba sangatanii darbanii warra fakkaatanii darban qaamuma isaa faana qeerroo bilisummaa Oromoo irratti aggaammi akkasii gaggeessantu fakkaatee hin turre jijjiirama waliigalaa kan mirgaa fi haqa uummata isaanii kabachiisu akkasuma daangaa ilmaan Oromoo Oromiyaa walabaa akka taatu ilmaan Oromoo nagaan qa'ee fi qabeenya isaaniitirra akka jiraataniif qabsaa turanii tuni waan hin dhumneef har'as warri haqa akkasiitiif qabsaa turan gaaffii akkasii kaasaa akka jiranidha jechuudha har'allee. Kanaaf warri kaleessa farra qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo turan har'alleen farra qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo ta'anii akka jiranidha. Kun waan jala murree walitti himnuudha. Warri faayidaa fi dantaa qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo kana godhatan har'as fedhii fi faayidaa isaanii guuttachaa jiranii akkasuma roorroo fi gidiraan uummata keenyarra kalee qaqqabaa ture sun har'alleen ittuma jira. Warri kaleessa harka lafa jalaatiin sodaadhaan maxxananii rakkoo akkasii uumaa turan har'a immoo adda durummaadhaan kallacha ta'anii yeroo itti rakkoo saffakkaatu dachaa itti uummata keenyarra illee qaqqabsiisaa jiranii. Kanaaf walumaa gala qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo godhee akkasuma dadhabbii fi dhamaatii akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabsaa'aa ture hunda isaa gara dabarsanii gara dantaa dhuunfaa isaaniitti akka jijjiirratanii jiranidha kan jala murree wal hubachiisuu qabnus akkasumas qaama qabsoo kanaa ta'anii warra aarsaa fi wareegama gurguddaa ta'an illee akka yaadannoo ta'uuf gadi qabnee wanni dubbannu jechuudha. Tole jaala kiyya amma qabxiisaa wanni kaasuuf maali har'aan kana waan waliin argaa fi dhagaa jirruun qaamni aangoo politikaa dhuunfatee biyya kana geggeessaa jiru ijoollee abbaa gadaati ijoollee Oromooti Oromoon waan qabsaa tureef aangoo politikaa dhuunfachuudha aangoo politikaa dhuunfateera ijoolleen abbaa gadaa aangoo politikaa dhuunfatanii qabaniiru kanaan booda qabsoon barbaachisu qabsoo misoomaati malee bilisummaan kanaa waliin jiru bilisummaan argameera jedhamee ifatti bifa garaagaraatiin yeroo itti labsaa turanii fi jirantu jira. Isa kana keessatti dhiyeenyuma kana waan fagoo sittin himu walgahii sirna piroojeektii walmal isa baalee naannoo holqa soofumaritti eebbifame irratti muummicha ministeeraa dabalatee hoogganoonni bulchiinsonni mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii wal duraa duubaan biyya kana Oromiyaa bulchaa turan warra akka Kumaa Dammaqsaa dirqama maqaa dha'uun warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa warra akka Juneedii Saaddoo fi kanneen biraas sadarkaa ministeeraatti biyya kana keessatti qooda garaagaraa fudhataa turan waggoota 27 san keessatti sochii qeerroo bilisummaa Oromootiif sochii uummanni Oromoo bal'aan taasisaa ture san dura dhaabbatanii yeroodhaa gara yerootti mirga abbaa biyyummaa Oromoo dura warri dhaabbataa turan keeyyanni 39 kabajamuun qabu warri jedhaa turan afaan Oromoo afaan barnootaa akka hin taane warri danqaa turan magaalaan Finfinnee magaalaa federaalaati malee magaalaa Oromiyaatii miti jedhanii inumayyuu magaalaa Oromiyaa Finfinnee asii kaasanii Adaamaatti warri galchaa turan warri ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falmachaa turan qeerroo barattoota Oromoo yuunivarsiitii keessaa namoota 300 fi sanaa ol mana barnootaa irraa buqqaasaa turan dhiyeenya kana yeroo isaan dubbataa turan argaa turreerra. Maaliif hojii akkasiisan fidanii namatti kakaasuun madaa Oromoo irratti ashaboo firfirsuudha jennee amanna nuti akka sagalee bilisummaa Oromooti. Maafi waan kanatti dhiyeenyaan quba qabna. Sagaleen bilisummaa Oromoo waggoota 38 amma jiran kanaaf waanuma akkasii gabaasaa ture. Haqa uummata Oromoo ifa baasuuf shira saaxiluudha hojiin keenya. Kanarratti waan argaa turreef dhagaa turreen namoonni akkasiisu yeroo bu'aa qeerroo bilisummaa Oromoo kana xiqqeessan qooda qeerroon bilisummaa Oromoo kenna yeroo isaan xiqqeessan amma immoo bilisummaa Oromoon bilisoomeera kana booda gara misoomaatti deemuu qaba yeroo isaan jirantu jira. Isa kana wanni jennu maali dantaa Oromoo haqa Oromoo akeeka Oromoo kaayyoo Oromoo itti qabsaa ture san namoonni dhuunfaan golgaa agoobara maqaa ijoollee abbaa gadaa jedhuun isa jalatti dhokatanii yeroo waan hin taane balballoomsantu jira. Oromoon akka afaan tokkoon gadi ba'ee mirga isaatiif eenyummaa isaatiif haqa isaatiif dhimma jiruuf jiraachuu dhabuu isaatiif akka hin dubbanne yeroo isaan godhaa jirantu jira.
biyya kana keessatti mirgi dimokiraasii hafnaan mirgi namoomaatu akka hin jirredha kan argaa jirru. Isa kana akka waliigalaatti walitti qabdee waan ture waan amma jiru kana walitti qabdee fuulduraaf waan kanarraa maal barachuu danda'uudha qaba Oromoon moo akkuma har'a jiru kanatti burjaajii kana keessatti tufuu danda'uu qaba. Kana wanni siin jedhu maali? Jala saraniiyyuu qeerroon bilisummaa Oromoo waan jedhamu hin turre inni ture immoo jijjiirama agarsiiseera qaama jijjiiramaa ta'eera jedhu. Ifatti wanni an booldi godhee sitti musee kana qashee kana jala naa sarare. Qeerroo bilisummaa Oromoo kan jedhamaa ture qaama jijjiiramaa ta'eera. Ammaan tana kiiloo 4 galeera. Aangoo poolitikaa dhuunfatee biyya kana geggeessaa jira. Isaan jechuudhaan qeerroo kana cicciranii maqaa garaagaraa itti moggaasanii yeroo jirantu jira. Dhuguma qeerroon bilisummaa Oromoo qaama jijjiiramaa ta'e aangoo poolitikaa dhuunfatee bilisummaa argamsiisee akeekaa fi kaayyoo fincila diddaa gabrummaa itti dhaloonni hedduun kaffale itti gabbarame lubbuun isaatti badisan galiin ga'ee Oromoon bilisummaa barbaadamu sanirra ga'ee jira. Isa kana akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootii fi akka qaamaan qoodarraa fudhatee eye witness akkamitti ibsita jaala kiyya? Hayyee jaalwaaqoo guddaa galatoomi gaaffii ka'uu qabu waan uummannis jala muree baruu qabu artikuleetit gootee yookiin iftoomistee waan kaaseef guddaa galatoomisin jedha. Egaa akeeknii fi kaayyoon qeerroo hundeeffamuu fi dhalachuu qeerroo bilisummaa Oromoo inni jalqabaa bilisummaa uummata Oromoo gidiraa fi roorroo haala garaagaraatiin uummata Oromootirra ga'u akkasuma gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo deebisuudhaaf dhalateedha jechuudha. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma hundeeffamaa fi dhalachuu isaa hanga gaaffiin kun deebiin argannetti hanga wanni inni dhalateef kun toora hin qabannetti goonkuma waan biraatitti akka jijjiiramuu hin dandeenye jalqabumarraayyuu dhalachuu isaatitu ragaa ba'a jechuudha. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo qaama haaromtaa yookiin qaama jijjiiramaa ta'eera kan jedhani warra kaayyoo Oromoo warra qabsoo Oromoo dafqaa fi dhiiga Oromoo akkasuma lafee qeerroo bilisummaa Oromoo itti caccabe haajaa godhan yookiin hatanii butanii ofitti fudhatantu akkas jedha malee qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka fi kaayyoo qulqulluudhaaf dhaabbate suni wanti inni qaama jijjiiramaa ta'eef goonkuma hin jiru ta'eetis hin beeku. Qeerroon akeekaaf kaayyoo akkasii qabani baay'ee isaanii kaayyoo sanii wareegamaniiru. Parsantii 80 parsantii 90 jechuu dandeenya. Kana fakkaata. Amma warri ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhan yookiin immoo qaama qabsoo mootummaa Oromooti ofiin jedhan kun akkuma beekamu duula afaan faajjii qabsoo Oromoo ija jaamsuu qabsoo Oromoo gara dabarsuu akkasumas afaan faajjii maqaballeessii uummanni Oromoo akka kaleessaa waliif hin birmanne wal bira hin dhaabbanne qabsoo haqaa kan geggeessine kan godhe keessaa isa hamaadha jechuudha. Ilmaan Oromoo akka bara kanaatitti akka sirna kanaatitti ajjeeffamee hin beeku qa'ee fi qabeenya isaatirraa buqqifamee hin beeku. Ilmaan Oromoo kanneen waggoota dheeraadhaaf daangaadhaa hanga daangaa kaabaa hanga kibbaa wal birmatee wal bira dhaabbachaa ture suni har'a akka suni laaffatu akka suni gara badu kan godhe keessaa an akka bara kanaa seenarraa isa garree hin beennu umurii keenyanis egaa qaama qabsoo kana taane ija keenyan arginee hin beennu jechuudha. Kanaaf ulfaatadha haalli keessa jirru jaalako. Ayyee fayyaa ta'e qabxii kana wanni sii kaa'ee maali waan qulqullaa'u qabu manni Oromoo ifatti beekuu danda'u qabutu jira maafi qaama jijjiiramaa taane irraa kana booda qaama economic revolution warraaqsa diinagdee sochoosuu qabna. Baaleen akkasitti arginee hin beeknu baaleedha akkas turte jedhanii wal darabee dhiyeenya kana waan fiilmii fakkaatu yeroo soofumaritti mul'isan argaa turre. Akka mammaaksa lukkutu dura dhalatamoo killeetu dura dhalataadha. Qaamni sun wal utuba dhugaadha. Misoomatu dura dhalachuu qabamu nageenyatu dura dhalachuu qabaadha. Amma gaaffiin jiru. Dhuguma bakka nageenyi hin jirretti misoomni jiraata. Misoomni ummaticha jiraachisuudhaaf lafee dugdaa ispaayinaal koordii ta'uun diinagdeen jiraachuu akka jirutti ta'e bakka nageenyi hin jirretti. Bakka ganamaa galgala qe'ee kan kee irratti qaamni ani aangoo poolitikaa dhuunfadhe ilmaan keeti jedhus keessaa bahee si ajjeesu. Taree darbee qaama alagaadhaa sitti dhufee qe'ee kan kee babal'ifataaf dhufee qabeenya keessaa hamaa lafa kan keessaa hamaa si ajjeesu sirraa qolachuu hin dandeenye keessatti abjuun biddeenaa mootummaa ida'amuuti jedhamu. Ida'amuun kun maali? Jireenya roorrootu jireenya irratti ida'amaa jira.
Rakkotu jireenya irratti ida'amaa jira. Isa dheengaddaa irra kaleessi hamaadha. Isa kaleessaa irra har'a hamaadha. Haala amma jirru kana isaadhaa irra boru hamaadha. Ulfaataadha. Biyya irraan gadee conqolaattee qilee seenuuf jirtu kana keessatti impaayera Oromoo utubuudhaaf, impaayera Itoophiyaa kana utubuudhaaf qaamni rakkataa jiru. Burjaajii uumaa jiru ijoollee maqaa abbaa gadaatiin aangoo polotikaa dhuunfatanii uummata burjaajessaa jiran kanaadha. Isaanumatu ammoo as bahee qeerroon bilisummaan jiru jedhee nutti lallaba. Qeerroon kun ammoo qaama qabsoo wareegama qaamaa qalbii haga lubbuu itti gabbaree asiin ga'edha. Isin ammoo san keessa warra qoodarraa fudhateedha. Kanaaf qabxii kana uummataaf akka ifoomsitaniif kan isin gaafanne guyyaa kana sabeeffachuun. Tole ani gaafii koo gara xumuraatti geessee jira. Gara maayyiitti guyyaa kana yeroo yaadannu akkamitti yaadanna? Burjaajii amma keessa jiru kana keessa uummanni guutummaa isaatti bahee akeeka ganama qabsaa'aa ture san galiin gaachuudhaaf uummanni Oromoo maal gochuudhaaf qaba? Uummata Oromoo keessaa fi alaatiin maal dhaamtu? Kan biraa immoo kanaan wal qabatee uummata keenya dhumaa jiruuf qaamni ani mootummaadha ofiin jedhee aangoo polotikaa dhuunfatee uummata walakkaa taa'ee uummata ficcisiisaa jiru kanaaf ammoo akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti maal dhaamta? Hayyee jaala koo egaa qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma akeekaaf kaayyoo dhalateef yookiin hundaa'eefitti har'as bakkaayyuu hojii akkasiititti jira. Wanni gadi qabnee jala murree beekuu qabnu warra afaan faajjii akkasumas maqaa qabsoo Oromootiin maqaa saba Oromootiin aangoo fi kaayitaa harkaa qaban kuni dhaabbatanii akka gadi of laalanidha. Agoobara yookiin afaan faajjii kanaan eessayyuu hin ga'an. Har'a daangaan Oromoo ilmaan Oromoodhaa Oromiyaan karaa hundaan caccabaa jirti. Yaalii garaa garaatiin amma fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf akkuma argaa turre yeroo darbe kana Mooyyaalee Sumaalee jala galchuudhaan kibba Oromiyaatiin kibba baha Oromiyaatiin daangaan Oromiyaa caccabee jira. Baha Oromiyaatiin Sumaaleen cabsitee jirti. Kana hundumaa shira warra ijoollee abbaa gadaa yookiin warra aangoo harkaa qabaniin akka ta'edha. Oromiyaan kallattii hundaanuu dhiigaa jirti. Ilmaan Oromoo qabeenya isaati irratti akka bara isaan sirna yookiin warra amma aangoo harkaa qabna ijoollee abbaa gadaati jedhan kana ta'ee hin beeku. Uummanni keenya guyyuutirraa jumraadhaan bakka hundatti dhumaa jira. Daangaan Oromiyaa akkuma amma siin jedhe saamamaa jira. Ajjeecha fi saamichi sirna ta'eera. Kabiraa ilmaan Oromootas akkuma kana duraa kaabaa hanga kibbaa bahaa hanga dhihaa dhimma waloo irratti wal bira dhaabbachaa ture san yeroon itti waliif birmatu burjaajii sirni kun haguuggii sirni kun uummata kanatti uwwise kana keessaa bahanii qaala'insa jireenyaa ija isa jaamte kana akka harree baachuu dhiisee yeroon itti ka'ee wal bira dhaabbatu akka ofirraa buqqisu jala murree waamicha dabarsinaaf jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti akka qaama qeerroo bilisummaa Oromootitti wanti obboleewwan jaallan keenya hiriyoonni keenya fincila diddaa gabrummaati hanga qeerroo qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootitti aarsaa fi wareegama gurguddaa baasan sun akka lafatti hin banne akeekaaf kaayyoo dhalataniif san yaadachuudhaan dhiiga fi lafee obboleewwan isaanii bakkaayyuu addaatu yaadachuudhaan sirna ilmaan Oromootiif farra ta'e kana xumura akka itti godhan asumaanuu akka yaadatan akka waamicha kana dhagaan dabarsinaa fi akkumaatuu jettee sirni kun burjaajii uumuudhaan maqaa qabsoo Oromootiin of jijjiiranii dhufanii wanni jijjiiramanis hin jiru ittumaayyuu waan kana dura ta'ee hin beekne hammeenya garaagaraa gidiraa garaagaraa uummata Oromooti irratti qaqqabsiisuudhaan ala jijjiiramni isaa fidanis hin jiru. Kanaaf uummanni keenya burjaajiidhaa fi afaafaajii sirni kun itti uwwise kana jalaa bahuu qabu waan jedhudha. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa 9 fincilli diddaa gabrummaa guyyaa dhiigaa fi lafee ilmaan qaalii Oromoo itti caccabe itti dhangala'e waan ta'eef guyyaa baruma baraanuu yaadatamuudha. Yaadatamuu qofa osoo hin ta'in guyyaa akeekaaf kaayyoo isaan itti kufan galma ga'u itti haaromsannu waan ta'eef yeroo 9 waggaa 20ffaa fincila diddaa gabrummaa yaadannu yeroo itti irbuu keenya akeekaaf kaayyoo isaan itti wareegaman akka galmaan geenyu akka irratti hojjennu itti yaadannu nuuf haa ta'uun jedha. Ayyee jaala kiyya ulfaadhu fayyaa ta'e dhaamsa kan kee maayitiin akkuma waliigalaatti utubaan haga dhiibaniif haga dhiisan qabaadha.
Oromoonni obseera keessaayyuu 2018 erga hooggansa adda bilisummaa Oromoo biyya galeas burjaajii uumameen ijoollee abbaa gadaatu aangoo politikaa dhuunfate jedhamee yeroo burjaajiin garaagaraa bifa karaatiin deemamaa turetti hadharra boru wayya borurra iftaa wayya soo jedhu obsaan har'a ga'eera. Obsi daangaa darbe ammoo bakka itti qaban hin qabu. Kanaan booda kanaaf kan utubaan haga dhiibaniif haga dhiisan hin qabnu jennuuf. Kanaaf Oromoon gateetti bal'aa qaba ture. Ceekuu kanaan ol gabrummaa kanaan ol itti baadhatu hin qabu. Dadhabateera manni kun. Waan nyaatee buluu dhabeera. Gara itti bahee baluu dhabeera. Oli bultii dhabeera. Uummanni jiraachuufuu mirga dimokiraasii miti mirga namoomaatu dhabee jiraachuufuu wabii nageenyaa dhabee bakka itti gabrummaa baatee itti jiraatu hin qabu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoof kan murteeffatee biyya keessatti galee uummata biyya keessaa kana abdateeti. Hoogganni kan biyya keessatti galee fiqeetti galee uummata biyya keessatti qabsoo karaa nagaatiin boordii filannoo biyyaalessaa Oromiyaa Itoophiyaa jalatti galmoofne karaa kanaan qabsoo kana keessatti jijjiiramanii finnaadha. Kanammoo uummanni keenyas baree qabsoon haqaa eessa jirti? Uummata kanaaf akeeka qulqulluu qabatee kan deemu eessa jira? Isa jedhuuf itti himuu danda'uu qaba. Of gaafachuu danda'uu qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo ammoo warraaqsa irra hin jiru. Warraaqsa yoo isin jedhu daandii cufee akka durii san fincilee karaa hidhee tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaan miidhaalee garaagaraa geggeessuutti hin jiru. Karaa nagaatiin waan danda'uun qooda isarraa eeggamu qabsaa'utti jira. Kanaaf ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo akka jirudha. Bakka jirutti ammoo hojii isaa sududaan akka hojjetaa jirudha. Kan isinis nu kaastanii fayyaata akka walii galaatti ani gaaffii kan xumuradhee jira tari maayii irratti yaanni maayii naaf yoo jettan yoo ta'uu baate kanumaa walitti nagaa walitti dhaamanna jaala kiyya. Hayyee ani dhaamsa dhumaa wanni hin jedhu akkuma jedhame gidiraaf gadadoon gaddaa fi dararaan ilmaan Oromoo bakkaayyuu kaabaa amma kibbaa bahaa hanga dhihaa uummata keenya irra qaqqabu baay'ee hamaadha. Seenaa irraa kan agarree hin beekne umurii keenya keessatti kan agarree hin beekne akkuma atuunaa kaasse sirna diimokiraasitii miti namni lubbuu isaatiin jiraachuu yeroo itti dadhabeedha. Bakkaayyuu dhiigni ilmaan Oromoo gatii dhabeera. Ilmaan Oromoo bakkaayyuu akka baala mukaa harcaa oolaa jumlaadhaan ajjeefamaa oolaa safuun badeera reeffi ilma Oromoo bineensatu nyaataa. Kana hunda kan uummata keenya irraan qaqqabsiisaa jiru sirna malaan bulaa kana akka fakkaatee dhufe kana mootummaa Oromooti kan ofiin jedhu tasa kan naatoo ilmaan Oromoodhaaf hin qabne daangaan Oromoo Oromiyaan kallattii hundaanuu caccabdeetti bakka nagaa qabdu hin jirtu. Har'a immoo qaama ofii ijaareen fakkeessee finxaalessa Amaaraa kan jedhu faannoo jedhee waamu kana bakka garaagaraatti bobbaasuudhaan qa'ee fi qabeenya ilmaan Oromoo irratti jumlaadhaan fixaa oolaa. Ilmaan Oromoodhaa sirna nama nyaataa sirna malaan bulaa maqaa qofa maqaa Oromoo dhaate kana akkuma kana duraa dhumatti godhu waamicha waliigalaan dabarsaa jechuudhaan akka ilma Oromoo tokkotti sirna afaan faajjii fi burjaajii garaagaraa uwwisa garaagaraa godhatee akkuma gara jalqabaatti naa kaasse nageenyi hunda dursa misoomni nagaan booda dhufa dhugaan Oromoo bakka argachuu qabdi. Ilmaan Oromoo nagaan bobba'ee galuu qaba. Ilmaan Oromoo biyya isaati irratti hojjetee buluu qaba. Ilmaan Oromoo qa'eef qabeenya isaati irra nagaan jiraachuu qaba. Ilmaan Oromoo qa'eef qabeenya isaati irratti barachuu qaba. Har'a kutaan Oromiyaa guutussaa bakki ilmaan Oromoo itti baratu hin jiru. Barnoonni dhabeera. Ilmaan Oromoo qotachaa hin jiru. Ilmaan Oromoo daldalachaa hin jiru. Bakkumti ilmi Oromoo itti nagaan jiraatu hin jiru jechuudha. Maqaa irraa kan hafe maqaa mootummaa Oromooti jedhee waamurraa kan hafe sirni dhufee darbu kan akkanatti gidiraa fi dararaa ilmaan Oromootirraan gahee beeku tasa hin jiru. Seenarraas dubbisneerra ofii keenyas argineerra jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa qote bulaadha, daldalaadha, barataadha, barsiisaadha, hojjetaadha osoo hin jedhin bakkaayyuu ka'ee sirna lafee isaa qorqe, sirna dhiiga isaa dhangalaasu kanatti gochuu qabaadha. Akkasuma gaaffii addi bilisummaa Oromoo kaasu, gaaffii abbaa biyyummaa, bilisummaa uummata isaa akka jabeessan, akka bira dhaabbatan akka sirna garboofataatti xumura goonu dhaamsa kiyya dhumaadha. Akkasumas dhumarratti
guyyaan kun sadaasni sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yeroo waggaa 20ffaa itti kabajnu guyyaa jaallan akkasuma hiriyoota keenya qaalii akeekaaf kaayyoo qulqulluu sanii wareeggaman itti yaadannu naaf haa ta'uun jedhaa. Sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30 oliif dhugaa fi haqa uummata Oromootiif dhaabbatan dadhabne osoo hin jedhin baddaa fi gammoojjii keessatti waggaa 30 ol sagalee uummata isaaniitiif ta'an waan naaf feertaniif guddaa sin galateeffadhaa jiraadhaa injifannoon uummata Oromootiif. Ayyee jaala kiyya jaala addunyaa keessoo haala sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa wareegama fincila diddaa gabrummaa keessatti baheen qabsoon bilisummaa Oromoo firii akkamii argate san booda immoo sochiin kun akkamitti butame isa jedhuu fi haala waliigalaa walqabatee yaada nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee bilisummaa Oromootiin fayyaa ta'aa ulfaadhaa isiniin jenna. Hayyeenis maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin waan affeerraa naa gootaniif guddaan sin galateeffadhaa nagaan oolaa bulaa naa jiraadhaa. Fayyaa ta'a. Ulfaadhaa. waan jettaniire karrafena damma sangat kanda makkada ke sangat wae gara ko ke samme kay todes kolol ya borangat kolol ya borangat tamache te badutti tururu jagara ko otama yeronge sutti tamme yeronge sutti inni chamali kotum o brati mbau male tilmamo male beshum maka abare male Ya jolle banne rakam gurra ba ganne rakam gurra ba ganne rakat gurra ba ganne rakat gurra ba ganne rakat alkani buya jore fomati kona kore lafana zenu nabe ya jolle se telefon otbo malina kabe tubbu malina kabe nangomme matabu sen tarida nabo besen tarida nabo bes korre de debe etaka michira bunyo odide natti debe etaka michi mangudon oja jolle se telefon ya jolle se telefon ibe kam kallon ke migirri ke bidun ke simbri ke targanan tallanya chung odam nan talle sabulu Mamata ko odia do chimatu jirang at kitala gara ko gore kormatu jirang at ko nyuko timadetan ukki garai kabang kuning et gati sambake guting et balba semba sapene taraba de derat mutin dinare alen et takaba poti duri et garang ko budaya da dubadu kaya turi Sayade nagamam adgata yet safarum odina firako bare turkayet wakarum odgo bare filu yadam adabe lesu yada ari garati bade tamayomi tanad arba sambu kidaleng et bram bukani daleng et bukani irma bora jago wagna madaleng et jaman dam wargata naftari kabat anarasman nerasang asabako suman nebesang as jama yalelisa sifana garujada sifana gaujada Gaan hordoftoota keenya sagantaan keenya kanarraaf jenne asirratti raawwannee jirra. Isinis jalqabaa haga dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa keenya itti aanuun haga walitti deebinutti fayyaa ta'aa. Injifannoon uummata Oromoof.